Yaa duraati baga maddanii inni jechuudha dhufe isin warra caccarcaliini harta kormaa isin kochuudha dhufe. Harargummaa tana maqaa kana gulmaan firraa buufnaa inni wajjin qabsaa turre. Ifii jalaa baatanii kan nuti maaliif yaatanii keessi nu dhiiftanii. Gaafii bareedduu fi gaafii fardiidha. Maaltu jira beektaa? Harargummaa jalaa bahuun dura harargeen maalii seenaa beekuudhaan dursa? Maal beeknu? Yoo seenaa beekte waan san mormatta beekte. Dura seenaa baruutu dursa. Namni seenaan beekne nama abbaa isaa ajjeeseeni abbaa jaa. Namuma abbaa isaa ajjeeseeni namichi haadha isaa fuudhee mataa qaqqabata duuba abbaa isaa ajjeesee bara. Karameellaatti kanneet abbaa mucaa mataa qaqqabata bara haadhaaf jalaa qaba haadha isaa fuudhee. Duuba gurbaan abbaa kiyya jaan waan beeku gartee akka inni abbaa isaa ajjeesen beeku. Akkas taane nuti sii galee jalqaba wanni nu barbaachisu harargeen tun maalii sii galee eessaa dhuftee yoom dhuftee jechuu beekutu nama dursa sii galee. Harargeen ganni isii bara 82 jirti umriin isiidha. Bara 1943 Haayila Sillaaseen gaafa Ingilizitti baqatee baqarraas deebi'e maqaa kana Harargee jee warra gartee ummata Hararii kanaa wajjin sultaanota Hararii wajjin taa'ee maqaa kana moggaase. Dhiyoota naa bara. San dura addunyaa tanarra wanni Harargee jedhamu hin jiru. Hin turre. Takka abbootiin teenya dhageesseen beektu abaabileen keenyallee dhaganiin beekan. Jecha Harargee jiru takkumaan dhagaamne. Harar gaafa Minilik zabana Minilik carcartuun carcara Awuraajjaa jedhamtee yaamamti. Bulchiinsa Minilik keessatti. Even Baalee Bahaa kanallee itti gaddabalanii carcar jedhamteeti beekamtii jechuudha. Bara Minilikii beekadhu. Harargeen Bahaatun Harar Awuraajjaa jedhamtee beekamti. Ogaadeen dabalatee. Harar Awuraajjaa? Harar Awuraajjaadha. Harariin tunii fi Harargeen garaagarummaa qabdi. Seenaa adda addaati. Harariin tun ummata Hararii amma jiru kana bara dheeraa ganna 100 meeqa dura dhufanii achi jiran isaan magaalaa Addaree biyyootan. Amma namni keenya addan beeku waan tana Adaree janiin ummata kanaan. Ummanni kun Adaree jechuun hin fedhu. Akka nama Oromoodhaan gaallaa janiin itti ilaalan yoo ati Adaree jetteen. Maaliif beektaa? Maqaa isaaniitii miti. Isaan maqaan isaanii Harariidha. Arrabaa jettiin Oromoota arrabaa jeen. Sirriidha. Adareen nuti ummata jennee yaamnu tun maqaa ummataa goonu tun Adareen tun Adaree biyyooti magaalaa Oromooti. Maqaa Oromooti jechuudha maqaan kun. Hin beekan gaadhaloonni kun amma waan tana asumaas Addaree jechuudha Addareedha. Addaree biyyoorraa dhufe. Addaree jedhiin. Addaree biyyoorraa dhufe. So ummanni kuni yeroo Minilik kana jechuu Harar Awuraajjaa jalatti Ogaadena dabalatee Harar Awuraajjaa jala turanii jechuu. Ganna meeqaaf turan beektaa? Ganna 56. Sigalee erga ganna 56 carcara Awuraajjaa fi Harar Awuraajjaadhaan Minilik bulche booda Haayila Sillaaseen dhufee 1943 Harargee jee moggaasee jechuudha. Akkasitti ganna 82 geeyitan baana way geeyita matra baana dhageenya sana gaafatan. Geeyi afaan Adareeti. Harar jechuun Harareeti Harar jechuun naasiima dura dhaggeeffatu. Harar naasiimaa dhagaye. Hararii ummata ollaa keenyaa ummata kabajaa qabu. Sigalee ummanni Hararii kabajaa qabnaaf nuti. Garuu maqaan kuni madda qaba bakka irraa dhufe qaba. Harar jechuun waraana maqaa waraanaati. Akkuma waraanni Minilik hidhatee dhufe waraanni Ottoman Empire Turkiin warra Turkirraa jechuu warra Ottoman Empire kuni waraana biyya teenya kanatti ergan. Waraanni sun nama 405. Namni 405 qubee abjad qubee arabaa yoo beektan amma seenaa googil godhaa laala.
qubee arabaa jala yoo seente H nambara 5 qaba if jalaa. Qubeen abjad kun nambara if jalaa qaba qubeen arabaa. H nambara 5 if jalaa qaba. R nambara 200 qaba. R tokko kabiraammas nambara 200 qaba. H R jechuudha. Agartee? Thank you. H R jechuu kun jechuun maal jechuu beektaa? Koodii waraana saniiti jechuun nama 405 jechuudha. 200 raa tokko 200 raa tokko 400 miti. H nambara 5 405 koodii waraanni kun ittiin dhufe jechuudha. Harar HRR jechuudha. Amma gaa oggu dhufanii addaree biyyoota qubatan ganda isaan qubatan kana maqaan isaa maali? Geey jedhamaa jechuudha. Geey jechuun afaan isaanitti ganda Hararii jechuudha. Ganda waraana sanii jechuudha. Amma sii galee? Harar Geey. Kun seenaa dhugaa tan gartee Oromoon baruu qabu. Qubsuma waraanaa jechuudha. Qubsuma waraanaa jechuudha. Kaambii waraanaa jechuudha. Kaambii waraanaa. Yeah, you're right. Kaambii waraanaa jechuudha. Amma gaafa maqaa kana beeytee baratte maqaan kun Oromoota baha qubatan damee bareentumaa 3 gurguddoo humbanna bareentoo fi afran qalloo bakka ni bu'aa kajuutti dhufna gaama. Maqaan kun bakka nu ni bu'aa kajuutti yoo kadhufnu taate maqaan kun aadaa, seenaa, duudhaa, eenyummaa, maalummaa keenya hundaa'u ni hagoogee ni cuqqaalee jechuudha. Xiqqoo ka dandamate sababa baandiitiin baandii afran qalloo saniin maqaan afran qalloo kun ture jechuudha. Sababa baandii saniiti beekadhu. Malee eenyummaa keenya ka Oromummaa hunda ni hagoogee jechuudha maqaan kun. Ammoo uummata achi qubatu san amata 1,000 jiraatanii jira warri Harariidha. Si galee? Namni tokko amata 1,000 dhiisi amata 100 yoo hojii jiraate mirga qaba biyya tanarra jiraachuudhaaf. Obboleeyyan keenya falammii takkan qabu isaanii wajjin. Nagaya jaalalaa fi kabajaa waliin jiraanna. Mirga uummata Oromoo. Hedduun isaanii Oromoo walirraa horanii dhiiga foonii nuti obboleeyyanii gara adda addaa hin qabnu. Isaan kaanii godaanuu hin danda'anii nutis kaanee godaanuu hin dandeenyu. Falli jiru takkittiin nuti waliigallee wajjin jiraachuudha. Obbolummaa jaalala kabajaadhaan akka ilma namatti jechuudha. Namni lafa takka irraa ka'ee godaanis hin jiru. Aniin kun amma biyya Faranjiitiin jira, New Yorkin jira. As taa'eetiin biyya tana ittiin dhufe. Garuu heeraa fi seera lafa tanaa kabajeetiin uummata biyya kanaa kabajaan giriin kaardii naa kennanii paaspoora naa kennanii mirga guutuudhaan jiraachuu jirra caffee. Akkana moo kanaa miti? Akkas. Ilmaan ittoorree ilmaan keenya sikkizina tanii nagayaan jiraachaa jiran. So kana hagoonu mirga biyya kanaa kabanyee uummata kana kabanyee jaalannee dalagannee waliin jiraannaa jechuudha. Addunyaa tanarratti nagayaa fi jaalalaan kabajaan heera biyyaa kabajee uummata biyyaatii wajjin jiraatta. Kanuma biyya teenya akkas wanni ta'u habiraat akka illee hin jiru. So Harargeeni kanaaf bakka nun buune wanni ani yeroo hunda Harargee mormuu fi uummata Hararii jibbuu fi miti. Yeroo hedduu akka itti fudhatan hogguun waan akkanaa dubbadhu akka waanan afran qalloo jibbuu akka waanan uummata Hararii jibbuu akkanatti fudhatan. No akkanaa miti. An seenaan dubbadha. Seenaa dhugaatiin dubbadha malee nama tokkorraa jibban san qaban. Afran qalloo anaaf faamiliidha. An eessumman kiyya. Namni haadhatee ni jibbitaati cafe. Eessuma kee ni jibbitaa. Dubriiwwan kan ta'e kan hunda nin kabajaan obbola keenya seenaa dhugaa baratee yoo gartee iftahee jiraate. Yoo iftahatee jiraatte namni illeensa kabaja alagaleensa kabaja. Mirga kan kee siitu eeggata namni dhufee siin eegu. Qaallikii takkaatu gaaf tokko Naayiroobii tanatti odoo interviiyuu na gootu gajjii naan jette gadiin jee. Fooziin tokko kun amma as jira afaan nuyi gurbaa keenya tokko yoo beekte Siyaatil tana jira. Edaa isaa wal mari'atanii jiran ka'een narra bee gurbaan dudda kanarratti. Oonarraa bujjeetin gurbaa firraachi darbee ol ka'e.
Maal naan jettee taqaalittiin yoo namni si gubbaa beenaan jette akka ammaati firraa darbite kana firraa ka darbu sii beekadhu naan jette. Si galee mirga kan kee siitu eeggataa naan jette. Namni siin eegu mirga kan kee. So akkasiin jechuu barbaadee hanganuman dubbadhaa galatoomaa fayyaadaa namni keenya kun waa gadin seenan namuma qarsaa wayitti waa hime beektaa. Lakki hugguun bir waan takka yoo beekumsa hin qabaanne hubannaa hin qabaanne deebisaan isaanii negatiivii. Waan kana fedheetiin beekadhu. Waan deebisaan qabneef dirqama jibbattii katan. Dhugaa keeti. Sababbii namni kun nu jibbuuf maalii hin jedhanii dhugaan nu jibbaa yoo nu jibbee sababbii nu jibbuuf amma sababbii jibtuu ni qabdaa hin qabdu warra. Waan biraa wanni jibbamuuf hin qabu. Eessaa dhuftee janii silaalan dura hoggusi jibbuu fedhan akkami beektaa? Rakkoo namni keenya qabuun siimaa dhaggeeffadhu. Hoggusi jibbuu barbaadan akkasumas hin jibban. Inni kun eenyuu siin jan. Yoo ati ganda isaaniitiin dhufin yookaan gosa isaarraa ati hin dhufin waan fedhan siin jan. Yoo ammoo ati baduma feetee qabaattee wallaalaa feete taatee ganda isaa yookaan gosa isaa taate si faarsan. Amma rakkoo nuti qabnu tana laal. Sigalee yaada kiyya ni fedhan. Waan inni barreessu ni fedhan. Waan inni dubbadhu ni fedhan. Garuu waan inni eenyummaa kiyyaaf na jibban eenyu akkan ta'eef. Silaa carcartuu baatti gaarii. Laal akkana laal. Eenyummaadhaaf wal jibbuu yoo dhiifne. Sigalee yaada bilchaataa ati qabdu sirraa fudhadhee yookaan yaada bilchaataa ati qabdu kana. Sigalee inni kun waan gaarii dubbataa garuu keenyaa miti maal goonaa siin jedha. Laal. Rakkoon teenya tana guddoon. Tokkootu natti bilbilee ijoolluma teenya tana barqa calee tana hayi. Atiin kun keenyaa miti naan jee. Hayi waan keessanumaa bari hin jeen. Lakki woo keenyaa miti naan jeet warra carcari. Duuba carcartee sanumaa miti jeenaan illee keessanumaa. Agartee? Hagan takka jechuu timaantim dheedhii namuma timaantim dheedhii kam sigalee timaantim dheedhii bar shimbirroo nu nyaattu. Umanoon amata diiddan booda waan nuti amma haasoo nutan arguuf ta'an. Amma booda lagaan isaanii dhumaan rabsuudha. Dirisa lakki amma bar lafarratti illee waa hedduu dhagoone. Amma mudgo wanti keen iyyaa. Lafarratti illee waa hedduu dhagoone beekadhu maan tana. Mudgo sibira mudgo. Tegleen natti deebi'a. Laala amma lafarratti illee waa hedduu dalagan. Amma isin fa'aa waa hedduu gootan dhugaa dubbachuudhaaf. Ijoolleen carcar hoggaa afran shan dabre kana warri si goota waan laaftuudhaa miti. Gadaa keessan gad dhaabdanii haqarra dhaabbataniitti falmattanii lakki maqaan kun bakka numbuu maqaan hargeedhaa kuni nuti durees maqa qabnaa lafti Oromoodhaa hundi maqaa Oromootiin moggaatii maqaan qabne maqaan beeyne hin fudhatti arra sarkaa mootummatti appruuval harkattanii lafa carcar godina carcar mantana. Kuni waan takka saayilentii dalagaadhaa deemte namni dalaguun beeyne sitti aara. Warreen maqaa harargummaa kana beekumsaan malitti qabatee sabboonummaatti fakkaattee jaaladdaa keessa galee jiru hugguuni namni biraa yaa'ee maqaan kun faayidaa dhabuu isaatii fi maqaan kun akka bakka lumbuuni arke aaruus bara haqa qabanni. Aarullee bara haqa qaban maaran hin jin suuta galtiif gaafa hubachaa dhufan boodarra qoodi sibiillee kaawwataan amma jibbaarra kan laayin yaabuu diirsaa elmoo tokko duraan nuu dubbatee numa je'ee gurbaan suni numaa jaayidee gartee abaaraa ture wallaalaa keenyaatu dura dhaabbachaa ture jechuudhaaf ta'an tashakin namni qarri waan as deemu yaadeeti achirratti hojjeta malee waca miidiyaadhaa as gubbaadhaa juu kana saarsi maatti bajjicha as tokko jira. Maarin horuun yoraa maal saarsiin Khawarkuni horkite. Khawanyo sawanyooti khawaru horajan. Horajan sigirte. Ya. Maisul asin wani lafarat dalagamaa jiru an guddu amma dhugaa dubbachuudhaaf ajandaa kana gaafa madura amata 3 dura eegallu. Dheeritu arra sammuu namaa keessatti gabbuu bira kunneeti waan
جنة قال خيسا سدرا وني جرب لما نوافي أكيد كسيبك أيه وسدرا وني جرب لما نوافي سدرا وني في لما نوتي اللي مكان دومان تناف تكمو مكا هرجع جوانا جاءت كل رابوف نجرة يوتكات ما تشرشر رابوف نجرة هرجع يا ونجر خربوا دنجر توتي تشرشري خلت من الكوي نجرة تكتري سيفينيم تاناتي سميرو راف لما نفتم تو 26 خنا قال مانجو راف تينيا فيادا والفدا تو في ديرسا شاف غلطه بفياتي ما لبيتا أنا ما ونين أنا أرجع أما ون جلا وجعتون أفرن كلو جبان جري لمن كوني أفرن كلو جباني إبادة نساني أنا فيسي أنا فيته مو ركو إسان الرادو بنا سيجله ها إفبرة تاني إفبر سيجله ها سلاتي كو دمك أني إفبر الريبا خيس جراني ميري هاتي كو وياهاني في دبنا أفرن كلو جري خلا فرن نمبيخ ركو إساني تنابر أنا فا أفرن كلو أنتم فاميلي تيا كتا تنبيخن nama haati afran qalloo eessumni afran qalloo haboon afran qalloo duriiwwan kiyya hunda afran qalloo lafarratti namni akka diriirsaa elemoo eessuma jaalatu hin jiru jaan eenyuu na beekan eenyuu eessummaan kiyyaan kan jaaladhu rakkoo yoom tana si galee rakkoon bakka afran qallummaatii miti warri makkatti afran qalloo je'ee iyyu kun afran qalloo dhugaa sanisii miti. Joolluma humaan beeyne tanuma miidiyaa tanarraa asii joolleen teenya ta garee asii gosa waliin fixxutun jaarratte jechuudha. Hogguu diriirsaa arrabsuu barbaadan joolluma sani bilbilan deema arrabsaa janiin. Si galee garee tana gartuudha malee gosaa miti beekadhu. Anamma afran qalloon jiru. Afran qalloo anaaf eenyummaa kiyya maalummaa kiyya dhiiga kiyya 50-50 an mataan kiyya jechuudha. Si galee shantamni dhiini kiyya afran qalloo shantamni ituu murawwa filadheetii miti kana kanan godhe mallee si galee filadheetii miti rabbiitu akkasin na uume isaan na godhee namni haadha fi jibba yoo kayyattan taate teessanuma dhadhaa laala eessuma fi jibboo jettan taate ifinaan kana bira kuti joolleen an eessuma ta'uuf hin afran qallu taninaan kuulii dalagee biyya qabbana tana keessa keechuu qabbana tana keessa deemee kuulii dalagee hunda yuunivarsiitti barsiisee digrii meeqaan eebbisiise. Dirsa warra aadaa fi bara Afrikaa loo bilisii. Beera akkasiin sin jedhu bara hubatanii fi bara yeroo hunda ni dubbadha. Laala amma laal dirsa sarkaa kanaa ol jira naafeeti. Naati bakka Afrikaa loo fi ituudhaa fi uummannaati miti. Oromoodhaaf an arsiidhaas an tuulamaas an maccaas awwalloos nuti achi jirra. Ijoolleen tuni deebisaadhaa yookiin nuuf hin qabdu. Ati nuti piroojeektii lafa haan irratti hojjechuu malee ijoollee asirraa hojjetu deebisaa kan nuuf hin qabnu. Haa isaan wacanii wajji isaan kun maal beekadhu nu gargaaraa beekadhu wajji isaan wacan kun gargaaraa dhaaddeera. Piroojeektii keenya kan akka shaffisee galmagaa deemu godha. Kanaaf fakkeenya hedduu lafa si kaa'uudhaan danda'a. Naam dhugaa. Isaan ajandaa kana oyeessuun waa hedduu gaarii. Fakkeenyaaf ammaa tana waa'ee carcar mootummaatti fudhatu barkachuu kana irratti kan gargaaru guddaan gaafa itti deddeebi'aa turre waca haan gargaare. Naam dhugaa. Waan ragaadhaaf dhiyeeffate keessaa waca haan. Fi waa'ee argummaadha kana akka isaa kaafnee jechuudha. Dubbii ateetteef ragaasii kan. Dhugaa dubbannaa miti. Hagala toomanii jechuun danda'a yeroo takka takka beekta. Maaliif hin jabeeta? Uummanni keenya kacarcar ha'ituu kuni uummatuma qabsoo Oromoo qofa qabatee nagaumaan si galee Oromummaa isaaniitiif qabsoo godhaa turan. Takka waan gosaan beekan. Yoo gosummaa taate si galee yoo gosummaa maayyii qabaatteedha. Tarraa maayyii isaanumaaf humbanne jechuun hin danda'a. Afran qalloo maqaan ni ture nu dura. Si galee maqaan sun jaarmallee ta'u. At the same time maqaa gosaati beekadhu. Si galee garuu aadaa seenaa eenyummaa waa hunda kan dhokate dhuguma yoo dubbanne jechuun uummanni carcar kun ni dhokate. Ammoo uummatuma dhokatee taa'u kana arrabaan akka seenanii lafaa kaasanii akka isaan jaaramanii aadaa isaanii
nama arrabsuu miti beekan. Aadaa isaanii, seenaa isaanii, lafa isaanii, gadaa isaanii, maalummaa isaanii hunda jabeeffatanii arra kunoo akka urjiitti ol baatee kunoo aadaan sun mul'attee wanni hundinuu dagaagdee seenaan dhufate ifatti bahee kun hundinuu kan ta'e akkuma atuu jette arraba namoonni fidalirraayii wanni kun dhufee jechuu haa galatoomanii galata qaban. Dhuga unoo kana. Eewwa galata qaban ammallee arrabatti haa fufanii garuu ilaa umrii akkanuma wal arrabsaa deemuun faayidaa takka hin qabdu. Yoomi guyyaan nuti ijaaramnee walitti dhufnee ummata kanaaf faayidaa buufnu. Guyyaan nuti tokkummatti amannee walqixxummatti amannu. Laalamma Itoophiyaa xiqqoo dhaabee kan argeen tun. Itoophiyaa xiqqoo taate nu harkatti. Wanni takkalleen as keessatti argamuu qabdu maqaan biraa keessa dhagahamuu qabu. Fakkeenyaaf maquma Afranqalloo qofaatu dhagahamuu qabaa yoo jennu taate rakkoodha. Afranqalloo obboleeyyan akka keenya ta'anii sii galee ni kabanya kabajaa turre itti wallisaa turre faarsaa turre amata 60 sii galee walumaan qabsaawaa turre akka nama kanaa mijaffee. Takkaa jarra kun keenyaa miti jennee. Never. Aadaan kun keenyaa miti jennee hin jenne takkaan dubbanne. Sii galee ammoo walumaan shaggooyyees taphachaa turre. Walumaan bareedduu Afranqalloo jennee faarsaa turre buleessoo. Sii galee badiin dalagamte maali beektaa? Warri baandii Afranqalloo jaaran bareedduu humbannallee itti sirbuudha turan silaa. Bareedduu maal takkaan jennee hin jenne bareedduu ituullee yanni itti sirbuudha ture silaa yoo dhugaan jiraatte. Jaanii hin jenne gaafanan bareedduu murawwaa gabbee faarse wayi xiqqaate wayi gaduma bu'ee kunuu janii gurra haatan quba. Si galee ni xiqqaatee janii maaliif beektaa dhugaa qaban. Maaltu beektaa waan haaraa dhagan takkaan dhagahin jechuudha. Waan amata dhibban dhagahin. Waan amata dhibban dhagahintu gabbee gurra qabatan jechuudha. Janii bareedduu murawwaa akkamitti gad dhuftee takkaan dhageenye qaanyedha wanni kanaati. Lakki murawwaa bareedduu qabdi. Laaligaa nuti hadubbannuu fi walqixxummaa sabootaa hojiinaa mul'attu walqixxummaan sabootaa jaran isinitti naasawaa caffeen na biraa kutee jira. Hojiinaa mul'attu walqixxummaan sabootaa tana gaafiin teenya ilmaan Oromootaa jenne eenyullee walqixa akkanatti gosti gosaa oliin jirtu gosti gosaa gadiin jirtu wal jaalannee wal kabanyee bututtuuti yanaa kabajuu qabdan dirqama akkanatti bututtuuti yanaa kabajjan bututtu nan uffadhu si galee tiyyaan jennaan aadaa tiyya jennaan aadaa tiyya jennaan ummanni tokko gandi tokko aadaa tiyya jennaan bututtuu ganda sanii jaalattee osoo hin taane ni kabajja jechuudha. Bututtuu namaa kabajuun aadaa namaa kabajuun safuu namaa kabajuun eenyummaa namaa kabajuun sintiqqeessu si kabaja malee. Oromoon humbannaa yoo jaarame Oromoon murawwaa yoo jaarame Oromoon Afranqalloo yoo jaarame nuti waliif gaachena waliif yaaddoo miti waliif sodaa miti waliif irkoodha malee waliif dagaleedha nuti wal jabeessina. Oromoon humbanna jaarame jechuun Oromootu jaarame jechuudha. Carcaritti Oromoon jaarame jechuun Oromootu jaarame jechuudha. Afranqalloo jabaatee jechuun Oromoo jabaatee jechuudha. Gosummaa dhiisaa, gandummaa dhiisaa jechuun maal jechuudha? Maal? Yoo namni ganda fi hin jaalanne eenyu jaalattati? Yoo gosa tan ta'e hin jabeessine eenyu gosa tan ta'e jabeessa? Maali sabboonummaan kijibaat akkanaa? Maa dhugaa ifitti himne? Gosa tan ta'e jabeessuun, gosa tan ta'e jaalachuun, gosa tan ta'e jaaruun gamnummaa, gootummaa fi hayyummaa ifitti amantummaadha. Yes. Nama ganda ifii jaalateetu Oromoo jaalata. Nama gosa isaa jaalatee jabeessee bira dhaabbateetu Oromoo jabeesse jama. Maa kijibdan? Hanga yoomuma kana fitti kijibdan isiniin kun. Ifitti kijibina odoo waan nan isiniin juu kana gootanii asii Somaaleen qe'ee teenya irraa wareessee lakki wanni jabeetu tafii jabeessaadhaa teedhii isin jechuudha. Tanoo kam ilaalta? Bartanii nan siin jechuun jiru Itoophiyaa xiqqoo tan reefu siin jeetanaa bar. Si galee laal wanni nu baasaa maali beektaa caffee? Wanni nu baasu akka namaan dhugaa dubbadhu kan akka dhugaa walitti dubbannee dhugaadhaan jaaramnee akka dheengadda humbanna biraa hogguu humbanna ayyaana godhatu san ililililil jee Oromoon hundinuu bira dhaabbate san santu sirriidha santu seera santu Oromummaa urgooytuudha malee tamii ooytu si galee
kijibu ma'asii gandummaa gosummaa maali kaifiifuu faca'anii namni Somaaleen nu ari'attee qe'ee teenyarra hin jirru lafa teenya nu saamanii jiran waa takka harkaan qabnu. Kuni haala kanaan Hawaash walii galuu teenya hundi keenya jechuudha baqannee arguuf teessa caffee wallaahi waan nan sinjuutan arguuf teessa yoo Hawaashii olitti nuti hin galin gannuma kudha yoo haalli kun itti hufe akkanatti arguuf teessa jechuudha. Wama takka illee lafarratti hin qaban. Amma maaliin arguutti jira dhiyoo tana beektaa? Ijoollee carcartana keessaa namoonni gariin waan Harargee bahaa kana falman. Si galee? Qabatamaa beekuun oduu qabataman siima. Maqaan simuu danda'a. Ni falman Harargee bahaa tana roorroo irra deemu jirku tana ijoolleen Harargee dhiyaatu ni falmiti. Warri Harargee bahaa immoo ijoollee Harargee dhiyaatan falman. Waan arkin jira illee arkin jira. Agartee ijoolleen Harargee dhiyaatan akka qabatanii. Hogguu ati mirga isaaniitiif dubbatte. Isaan suma dalagaa si godhatan. Haya hogguu kanaa maal goona ree nuti? Warra mirga isaanii falmachuu beeku ta'e garraree maal goona? Egaa. Hay maal goona ree? Erga nuti dhufanii nu arrabsan nuti qeessuu nu arrabsuu dalagaa godhatan. Afaan makalee fi arraa fedheen gadda bobba'u jiran humaa isaan hin gooneen. Waan isaan godhan qabu waan isaaniif ta'e malee Oromoo tanaaf qabsaa'eetiin dhiiga kiyyatti gannaqee amata 12 dhagarra rafee qocaa itti nyaadhee fincaan kiyyatti dhagee. Dhiyoo tana Somaaleen gurbaan diraatti dhaatee gurbaan Oromoon harree aanan qabattee dhuftee diraan teenya hayyisan ga'a. Yaa'in kaayetii ijoolleen loltee qatu jedhanii nuufi Somaaleen tokkooti maaltu isin hin gahee jechaa turan. Amma si himoo Somaalee lafarraa buqqaaftee fi si kamtu irratti yaa'atame namaas. Wanni tuni akkuma talaaltee agartu sana wallahi caffee waa hunda dubbachuun illee nama dhibaa. Ammoo nama mirga fi eeggachuu beeku. Seegalee nama mirga fi kabachiifachuu beeku. Tilaa irraa gabbu'anii gaariidha. Seegalee mee caffee waa si gaafadhu. Uummanni jala jiru kun illee ragaadha. Guyyuma tokko naa gosa namaa irratti na dhageesseeti. Never. Anaa shanyii namaa tuqee maqaa dhee dubbadhu gad dhageesse. Never ever kaayotii yaa miti. Anaa miti dhagaye anaa miti namni faamilii tiyyaatu waan akkasiin dubbatan faamiliin tiyya ta'inan keessaa dhaladhe hutuuf waan akkanaan kaaftu kam dubbattu kam. Digalee because warri keenya naamusaan qunxuuxanii nu guddisan boonuti. Aadaa keessa guddanne safuun nuti keessa guddanne namni ilma haadhaa baluusin ijuu ganda keenyatti. Ilma haadhaa baluusin jechuun du'a nu biratti nuti. Nu biratti qaani. Digalee du'a jira. Haya duuba amma ummata kanaa kana. Somaalee gibirri seesan. Bismillah boo bee magan hijaaba ummato waan akkanaa dhiisa nama keessan gorfadha. Aadaa fi safuu barsiisa. Si galee Oromummaa barsiisa. Maalummaa ifii barsiisa. Arrabni qawwee miti. Si galee arrabaan akkana nama gubbaa horanii namarraan bu'an kun aadaa teenyaa miti. Aadaa akkana wal gorsa. Arrabni ogummaadha. Arrabni dandeenya. Dur dhiirtii dirree qabsoo dhaqxee lolti dhageenye nuti Dubaayii fi Minishirii lolti. Ta'ammaa tuni Ta'ammaatun afaanin lolti. Higa. Duuba akkasii caffee hanganuman jechuu barbaadanii hangana meetodhaaf mee carraa kan. Caffee na qofasiifan qabsoon ammaan tanaa arraba dhiirtii ammaan tanaa arrabaa lolti. Ammaan tanaa arrabaa lolee. Amma yaaduma tokko ani nilleen dheeressu nuti amma fakkeenyaaf akka carcaritti caffee dhiifama naa godhi iyyansi warra Harargeedhaa nuti nu daleessisanii fe'enna gaafa isaan iyyan nutti tola nin fedha akka kiyyatti osoo takka gabbaanii wacaniif akka gaariitti natti tola sababni waan dalagamuu qabu hedduu takkaa jira soo chaarjii guuttannee akkasitti dalaynaa natti tola. Komii hanga maran qabu. Inni lammaffaa diriirsaa keenya sirrallee beekee waasitti himu waan takka gizee ilaal namni si komate dalawwanni ati itti jirtu sun hedduu dura deemu jira beekee
duubaa gaafa si dhawan yoo ati dura hin jiraanne namni si duubatti dhagaa if duuba dhagaan darba if dura dhagaa darba so dura jirta dura hin jira jii beekii waan itti jirtu san ittuma deemi if duuba deebitee akkana deebisaan kanneen gaa so saree duttu namni deebisaa ittiin kannu ani kanuman dhaama nama if duuba deddeebi'uun kun gaarii natti hin fakkaatu irraanfadhu bira kote sababni nuti warri gadii kun arraba wanni hundi arraba irra nu galtee yookaan loluu yookaan wooma arrabsuu malee lolleetillee bar osoo silaa nama lolleetillee diina firraa deebisu taane waan bareedaadha lolleetillee waa firraan deebisnu so arrabumaan akka nama fadhiidee daaraa keessa galee arrabumaan waajjoo tokko agarte so akkas taanee jira qofarratti. Wallahi waan dhugaa dubbatte. Arrabuma qofaa waa jennaa yoo nama waan gaarii si dubbatu amma waan reefun tana jettan so yoo Somaaleen jalaa waa ol dhoyte yoo warri olii tan nama olii tan bar joolluma afran qallootu carcar keessa jirtu yoo jiraatti yoo taate yaanni isaaniin dhagamu wohuma carcar ja'amaniif qofa yaanni isaaniin dhagamu nuufi Somaaleen tokko jaan siqa obboleessaatirra Somaalee firoonfatanii jechuudha. So kana warra wohuma qeequuf ajanduma uumuudhaaf wohuma nama jireenya harkaa badee miidiyaa kanarra galee wohuma qeequu qofa warra hin beeku haasoo akkatti mana nama akkasittiif gadi hin buusu gisee iddoo akka nama oliitittiin if laala ifuma tiyyatanaahu jara sanii olittiin if laala warra dhiiratee asirra taa'ee haasoo akkasii haasoo san biyyaaf hin ta'an ifiif hin ta'an sabaaf hin ta'an lammii irraa dhalataniif hin ta'an haasoo qofaa akkasiisan deebisaa itti kanuman akka fayyagatiif dhoowwuudha. Tanuman jiru barbaada. Ifam. Galatoomii meetoo ani laal nutiin kuni haga tokko wal beeyna warra ijoollee tana duuba taa'ee amma ijoollee jedhanii miti ijoolleen akka keessa hin jirtu baay'ee ta duraan duraa wanni beekuu qabdan hundinuu nama gurguddaa dhadhalee ilmaan qabu haanis ilmaan biyya dhalee biyya Suudii dhaqee haanis nama ilmoo qabu nama gurguddaa wanni ijoollee jedhamu hin jiru ijoollee jechuun waan ganna 18 19 gadiiti nama gurguddaa isaanuma silaama ho'ati dubbatti ijoolleedha jaan ijoollee miti beekama wanni tun hundinuu bakula gurguddoo tanaa yaa. Warra torba dhalee warra saddeet dhalee ja'a dhalee shan dhalee ja'a. Wanni nan beeku takka maali beektaa wanni nan beeku jara gurguddaa arrii qabuutu ijoollee tana jala taa'ee duuba taa'ee nama bobbaasa. Wanni nan deebisaa kennuuf mucaa waan kana godhe osoo hin taane namni sun akka arganiif warri isaan bobbaase sun gatii isaaniitiin akkasitti kennaaf jechuu isaan akka arganii dubbisan. Because yoo ati callifte bara ammaan tanaa yoo murni wayii tokko lafaa ka'ee hooyyee iyye malee mirga kan kennee eegamu. Waan si ajaa'ibsiisu. Si galee kana waan beekanii fi murna wayii jaarratanii namarratti bobbaasan. Ana nama tokkicha namni tokko na duuba hin jiru murna takkallee hin qaban. Namni naa loluu fi naa bobbaasullee hin jiru namni an keessaa qabu hin jiru. Garuu namoota ijoollee tana jaaranii namatti bobbaasan qabatamaan waan hin beekuufin abaluu fi abalutti isaan kana waan hin beekuufin si galee waa dubbadhaa malee an sharafni xiyyaa fi ijoollee uummata damaalaa kana gaddeebi'ee hin dubbadhuan dhugaan siin jaa si galee sadarkaa xiyyallee miti ammoo yaanni xeeberee dadhaa gorsi keetii ulfaadhu Rabbiin isaan maafraamata haa godhu. Laa warri asirraa haasa'u kun hundi abbootii ilmaanii fi warri jimaa goggogaa qamaa asirraa akkuma jechaa waan akkana haasa'u nama ijoollee gurguddaadha. Gorsa gaarii yoo tekke gurba haye. Namni osoo nagatti ol hin jenne ol bira deemaati waan gaarii ta'eenyu dhiirsa. Namni hojii ture lafa jalatti beekti gaawoo nuti kaane. Nuti kaane gaayiti hulaar kenne nagatti ol hin jaa. Barkata komite reefullee dhagee barbareedduudha garuu barni diddanii ashaadu billa duunee bannaa yoo arargeen taane dhumuun wayyaa nuti arargeedhaa ibsanii tiddarree hedduu isin kadhannee bara mata lama nuuf fudhate isin kadhatu ni bar. Lakki ijoollee magartee jirti ijoollee hedduu galee fi jira ijoollee amma ijoollee hanga xiqqaa wacca malee wajjin maanta gaafa dubbii tan eegalle wajjin turee fi amma jiru wal dhabu. Lala. Amma namoonni hedduun hubachaadhaa jiran harkaadhaa jiran. Ammallee xiqqoo isinii wajji qabsaawaa xiqqoo isinii wajji qabsoo ammallee xiqqoo isinii hafaa. Lakki nuti ulee ganduraadha ol baasaniiti.
Aboo dhagee chafe. Wensi ma yeroo takka takka nin qaanfadha beekte. Dhugumatti hogguu maqaa harargee kanaan namni keenya harargee jee akkanatti iyyuu kana sheemiin natti dhagama. Si galee maaliif beektaa? Qaanii itti Mee dhaggeeffadhu dhuguman siin jaa dhaggeeffadhu. Maaliif beektaa? Oromootan hunda keessa deeme ilaali. Lafaa fi lafee walitti qaba Oromoon. Oromoon kuni balbala 16 qaba, damee 16 qaba. Dameen 16 jechuun 11 ilmaan Booranaati, 5 ilmaan Bareentumaati. Akkasimi 16 mitire abbaa gadaa 16 qaba Oromoon. Abbaa gadaa 16 kun ona 16 qaba kan dandeessu sistem gadaa sistemiidha kun si galee. Gadaa sistemiin kuni sirni gadaa kani addunyaa tana guutuun fakkeenya irraa fudhattee ittiin bulaa jirtu kun sirna gadaa Oromoo akka ta'e namoonni beeka. Si galee? Sirni gadaa kun namarratti ijaarame, lafee irratti ijaarame, gosa irratti ijaarame malee lafa irratti hin ijaaramne tana beeka. Lafee santu lafa qaba malee sirni gadaa gosa irratti ijaarama malee lafa irratti hin ijaaramu. Sirna gadaa gaafa cabse Habashaan sirna lafee irratti ijaarame kana lafarra ijaare deebise. Kutaa deebise jechuudha. Kutaa 11 jee. Kutaa 10 Oromoo kutaa 11 jee warri iyyuu kun hundinuu manaama keessa jiran, abjuu keessa jiran. Oromoon sirna gadaatti damee 16 bula, abbaa gadaa 16 qaba. Abbaan gadaan 16 kun si galee ona isaa irratti abbaa gadaa ta'a. Abbaan gadaa bakka takka bulchu bakka biraa dhaqee abbaa gadaa ta'uu hin danda'u. Lammiin takka tan gadaa tokko jala bultu yoo gadaa biraa keessa dhaqxe bokkuudha qabaatti malee gadaa hin qabaattu. Maafin kana siin jaa beektaa? Wanni kana siin jiruuf namni sirna gadaa kana hubatee jalatti hogguu masakame. Masakamuu jechuun hogguu jala bule aadaa dur dhabe deeffata, seenaa dur dhabe deeffata, safuu dur dhabe deeffata, warra qawwee loluu dhiisee afaan lolu kunilleen gara deeffata qawwee isaa si galee bakka sanii hoo naamusa dubbachuu barata, aadaa barata, seenaa barata, waan gaggaarii arrabni isaa kun waan gaarii tufaa jechuudha. Amma dhaloonni ammaan tanaa kan gadaan jalaa bade kun, ka burjaajee kun, ka hara deemuun beeyin, ka habashaadhaan habashatti hin jirre, ka Oromoon Oromootti hin jirre, ka aadaa takka hin qabne, ka Islaamaa Muslimatti hin jirre, ka Kiristaana Kiristaanatti hin jirre, warruma keenya kana malee gartee meeqa. Kanuma baqatu. Gartee meeqa warruma keenya kana malee. Hin jiru bara. Kiristaana Kiristaanatti hin jiru. Muslimaa Muslimatti hin jiru. Bara Kiristaanni safuu qaba booyi. Mee Oromoo Kiristaana sooshaal miidiyaa kana gubbabbaatee qaama qullaa wal garsiiftee wal arrabsitee guddaa isaanii xiqqeessitee jiraa ajaawaa jettu. Hinjiran. Jiraa kiyya yaa gaarii kiyya jechuu dhiisanii yaa jiraa ajaawaa jenneen hayyuu isaaniitiin. Uummata keenya malee garteeti. Garteeti uummata hayyuu isaatiin jiraa ajaawaa jiru. Hinjiru. Uummata akkanaaf jechuun uummata wanni hundinuu jalaa batte uummata khasaare. Uummata khasaaraa keessa jiru. Especially warra Hawaash gamaa. Warra harargoochee kana jechuudha. Si galee harargoochiin tun maqaa siiriiti. Maqaa Jamaayikaa. Maqaa Jamaayikaati bara maqaa Haayile Sillaaseen baase. Attas Jamaayikuma bara warra Jamaayikaa nama Haayile Sillaaseetti amanaa miti ree. Keenya harargee kun maqaa inni baasetti amana. Wamata akka jechuudha. Si galee. Bara maqaan kun bara xeerilee nuun qabu. Bara namni wanta laaltaa miti. Bar lafa dorkaa fi xeebar lafti dorkaa qotte. Ibsa abbaa jaalalaa baga nagaan dhufte. Dhagee maqaa Oromoo isaa faala lattiimi. Faala lattiimi Oromoon. Maqaan kun faala nutti hin tolle. Yaa soo caffee raammes namni nama gosa namaa arrabsuudhaaf deemu xiqqaataadha. Gosti namaa ta'arrabsan takkalleen hin jirtu gosti namaa kabaja qabdi. Hundi kabajamti. Gosti namaa hayyuu qabdi. Gosti namaa jiraadha qabdi gartee. Si galee kabajaa fi jaalalaatu malee gosa namaatiin. Gosti namaa hundi kabajaa qabdi. Garuu gosti Oromoo hundi wal qixa laala akkana laala. Akkas. Takkarra olii miti, takkas takkaa gadii miti. Anamma an dhiifama naa godhe. An carcar keessa akka dhaladheetiin haga ganna 15 ituu keessatti hin guddadde. Ganna 15 irraa eegalee humbanna keessatti hin guddadden. Dirree qabsoo keessatti. Uummata laal kabajaan isaanii naamusni isaanii si galee akka dammaa
ummata akkasiiti ummanni umbannaa kun ana beeka ana keessa guddate. Si galee maaliif waa'ee umbannaa dubbata hogguun tanaan jaan an umbannaa lammiitiyyaan. Si galee ummata midhaan jiraa dhagarratti daakee ilmoo duddarra kaatee dhagaye. Dhagarratti midhaan jiraa daakanii marqa godhanii dhadhaa itti naqanii aan itti naqanii nuu kennanii marqa isaaniitii fi aanan loon isaanii nyaannee guddanne. Wannin isaanirraa jaaladhu maali beektaa? Safuu kabajaa. Ummata namatti hin buune namatti tuine. Ummata akkasiitu ummanni kun. Si galee ummata lameen kana keessatti hin guddadde. Kaan Arsii keessatti hin guddadden Baale kana keessan ture jechuudha. Dirree qabsoo keessa. Arsiin darani. Arsiin ummata jalaa ol guddate laal. Ummata gubbaa guddatee miti beekatu. Ummata jala kanaa ol guddate gartee. Si galee. Arsiin ummata cimaa ummata keenya kun ganda arrabsaa gosa arrabsaa miti. Isaan ganda faarsanii gosa faarsan dura. Samboota Oromoo faarsan. akkas arsii akkas. This is natural. Seera uumaati kun. Wanni rabbiin uume hundinuu jalaa ol guddatti. Wanni gubbaa guddataa takka illee hin jirtu. Yoo gubbaa guddachuu waan namaa goote akka nuti taane kana taana kunoo. Akkana buxuuntu. Wanni rakkoome dirsaa warra nuti gubbaadhaa dammaqinni nu gabbu'e malee jalaa ol jaaramnee hin damma'in. Na'am. Hargeen barkasi. Hargeen akkuma amaarri Oromoo yawwaanoo keessa koyeeti yaararsa okkoo yawwaanoo jedhama. Thank you. Bar moonyinoo jechuudha gowwaa jechuudha. Wayin irra sii dabala. Oromollee maal nu jetti? Uummanni harar kun nama gaggaariidha nu jedhu. Barni gowwaadha jechuudha. Maaliif uummata maqaa hin beekne namni moggaasee fi maqaa namni moggaasee seen dhaadatu nama walfichuu nama lolu. Maqaa namnidha anis hin beeku ibsaan hin beeku ati hin beektu. Maqaa hin beekne irratti wal dura dhaabbannee maqaan kun keenyaanii feenaa jennee irra wal lolu jirra. Kanaaf Oromolleen wayi nama hararii kun nama gaariidha. Wayin akkasii dabalaa dhaggeeffadhu jaaffee. Namni gubbaa gajjaarame hundinuu namaa jaarratee beekadhu. Yes. Laal yoo namaa ergamuu feete gubbaa gasi jaaran. Namni gubbaa gasi jaare sun ajandaa isaa sirratti diriirfateeti ergamaa taata batiisa. Jaarma inni sirriidhaa jaarma jalaa ol jaaramuutu mirga isaa waan isaa laallatu hunda eeggachaa deemuu danda'a. Because siitu ifii keetiin jaarame nama keessi jaare abbaa keessi jaare obboleeyyan kan kee maatii kan kee gosaa fi lammii teetis si jaare. Si galee faayidaan bakka sanitti eeggamu hundinuu faayidaan ati eeysiftu hundinuu faayidaa lammii teetii ta gosa teetii ta Oromoon bar ganda keetitti barsiitu Oromoodhaan beektaami. Oromoon biraa samirraan buutu bar anamma ganda keenyatti gaafan qabsoodhaa bahu rakkoo tanuma ganda keenya irratti deemtuun argee qabsoodhaaf bee malee an wallaga dhaqee hin beekan. Gosa kimi Baale dhaqee hin garree wallaga dhaqee hin garree Jimma dhaqee rakkoo Oromoodhaa argee hin beekan. Rakkoo tanuma ganda kiyya keessa deemtuun argee qabsoodhaaf bee. Which means kana jechuun Oromoon ganda kiyya keessatti qilleensaa fi samii fi dachiin ollaa kiyyaa fi wanni na wajjin qubatu tanuma achi jirtuutu Oromoodha. Ati ummata san gargaarte jechuun ati ummata san jaarte jechuun Oromoo jaartee jama jechuudha. Oromoo jabeessite jama. Jabinni ganda keenyaa jabina Oromooti. Yes. Jabinni Oromoodhaa jabina ganda keenyaati.